Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu saayinsii naannoo kutaa ja'affaa boqonnaa jalqabaa jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa waliin ilaalla. Boqonnaan tokkoffaa maal jedhaa? Argama baha Afrikaadha. Argama baha Afrikaa ilaallaa jechuudha boqonnaa tokko kana jalatti. Afrikaan uummata aadaa, duudhaa fi jireenya garaagaraan jiraatan qabdi. Egaa Afrikaa keessa uummata aadaa baay'ee qabu jira. Duudhaa adda addaa, haala jireenyaa adda addaa kan qabu baay'eetu jira jechuudha Afrikaa keessa. Afrikaan naannolee shanitti qoodamti. Afrikaa bakka shanitti qoodnee yookiin naannolee shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaanis naannoo baha Afrikaa, dhiha Afrikaa, kaaba Afrikaa, giddugaleessa Afrikaa fi kibba Afrikaa jennee bakka shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bakka shanitti qoodnee Afrikaadhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Barnoota saayinsii naannoo kutaa shanaffaa keessatti egaa argama Itoophiyaa kan waliin ilaalleerudha. Itoophiyaan akkamittiin Afrikaa keessatti eessatti akka argamtu ilaalleerra. Egaa kutaa ja'affaa kana keessatti immoo kana bal'inaan argama Afrikaa ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessatti argama birqabaa fi argama dhugaa maal akka ta'e gargar baasnee ilaalla. Kallattii biyyoota baha Afrikaa ni ilaalla. Kaartaa irratti akkamittiin akka ilaallu gadi fageenyaan ni baranna jechuudha. Kan jalqabaa argama birqabaa fi argama dhugaa naannoo baha Afrikaa kan jedhudha. Argama birqabaa naannoo baha Afrikaa kan jedhu jalatti argama birqabaa jechuun maal jechuudha kan jedhu dursinee ilaalla. Kan naannoo baha Afrikaa ilaaluun dursa argama baha Afrikaa maal akka ta'e ilaalla. Argama birqabaa jechuun maal akka ta'e ilaalla. Argama birqabaa jechuun maal jechuudha? Iddoo murtaa'aa tokko kan biroo waliin wal bira qabuun ilaaluu jechuudha. Kana jechuun birqabaa jechuun maal jechuudha? Maqaa isaarraa akkuma hubachuu dandeenyu argama birqabaa yeroo jedhu bira qabaa jechuudha. Bira qabnee ilaalla. Iddoo murtaa'aa tokko kan biraa waliin wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Wal bira qabuun ilaalla. Barnoota saayinsii kutaa shanaffaa keessatti kana ilaallee jirra. Amma argama birqabaa naannoo Afrikaa yeroo ilaallu immoo argamni birqabaa naannoo Afrikaa naannolee yookiin biyyoota Afrikaa biroo ollaa Afrikaa ta'aniin wal bira qabuun ibsudha jechuudha. Kan naannoo baha Afrikaa argama birqabaa naannoo Afrikaa yeroo ibsinu maal jechuudha? Argama baha Afrikaa naannolee yookiin biyyoota biroo ollaa baha Afrikaa ta'aniin wal bira qabnee yeroo ibsinudha jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon baha Afrikaa naannoo Afrikaa kaabaatiin wal bira qabnee yoo ilaalle gara kibba bahaatti, naannoo Afrikaa kibbaa irraa gara kaabaatti, naannoo giddugaleessaa irraa gara bahaatti jedhamee ibsama. Egaa kana kaartaa irratti gadi bal'inaan gadi siqnee ilaalla. Akkasuma qaama bishaanii naannoo Afrikaatti yoo ilaaltanis galoo galaana Edan Afrikaa galaana diimaa irraa gara naannoo gara kibba dhihaatti argamti jennee ilaalla jechuudha. Kaartaa irratti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Biyyoonni baha Afrikaa keessatti hammataman 11dha. Isaanis Sudaan, kibba Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Burundii, Eertiraa fi Jibuutiidha. Warri kun biyyoota baha Afrikaa jedhamanidha. Kaartaa kanarraa akkuma hubachuu dandeenyu kaartaan kun kaartaa Afrikaadha. Afrikaa bakka shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya jenneerra. Innis baha Afrikaa, dhiha Afrikaa, kaaba Afrikaa, giddugaleessa Afrikaa fi kibba Afrikaa jennee ilaalla jechuudha. Egaa asitti biyyoota ollaa Afrikaa, biyyoota baha Afrikaa keessatti hammataman jennee kan ilaalles kaartaarra ni jira. Warreen kanadha jechuudha. Warri kun biyyoota kaartaa Afrikaa keessatti naannolee biyyoota baha Afrikaa jedhamanii warra agarsiifamaniirudha jechuudha. Kaartaarra ni jiran. Kunoo asitti yoo ilaalle biyyoota baha Afrikaa kan jennu sarara kana keessa kan jiranidha jechuudha. Itoophiyaa, Sudaan, kibba Sudaan, Somaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Eertiraa, Jibuutii warri jennu kun biyyoota baha Afrikaadha jechuudha. Biyyoota baha Afrikaadha warri kun.
kun biyyoota baha Afrikaadha. Kan itti aanu naannoo biyyoota baha Afrikaa jedhaman egaa Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Burundii, Ruwaandaa, Eertiraa fi Jibuutiidha jechuudha. Warri kun 11dha. Naannoo baha Afrikaa keessaa kaaba Afrikaa keessaa biyyoonni baha Afrikaa daangessan Ijiptii fi Liibiyaa yoo ta'an, giddugaleessa Afrikaa keessaa baha Afrikaa biyyoonni daangessan immoo Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha. Egaa naannoo kaaba Afrikaa keessaati biyyoonni baha Afrikaa daangessan warri jennu warra kamidha? Baha Afrikaa biyyoota kaaba Afrikaa keessa ta'anii baha Afrikaa daangessan yeroo jennu biyyootni baha Afrikaa warra bifa magariisa kanaan agarsiifamaniirudha. Biyyoota kaaba Afrikaa kan jennu immoo warra bifa keelloo yookiin oreenjii kanaan agarsiifamaniirudha. Egaa biyya baha Afrikaa biyyoota kaaba Afrikaa ta'anii baha Afrikaatiin daangessaniiru yeroo ilaallu warra kanadha jechuudha. Isaanis maalla? Ijiptii fi Liibiyaadha jechuudha. Ijiptii fi Liibiyaan kaaba Afrikaa keessa jiru. Kaaba Afrikaa keessa jiraatanii baha Afrikaatiin daangessu jechuudha. Akka kaartaa kanarraa kaartaan kun kan baha Afrikaa qofa qabatee jira. Kanaafuu Ijiptii fi Liibiyaa warri jennu warra kanadha jechuudha. Kaaba Afrikaa keessa ta'anii biyyoonni baha Afrikaa daangessan lamaan warreen kana lamaanidha jechuudha. Kan itti aanu giddugaleessa Afrikaa keessaa baha Afrikaa biyyoonni daangessan giddugaleessa Afrikaa ta'anii biyyoonni baha Afrikaa daangessan immoo eenyudha? Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha. Meeqadha? 1, 2, 3. Isaanis Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha. Egaa biyyoota kamidha warri kun? Afrikaa giddugaleessaadha jechuudha. Afrikaa giddugaleessaa yoo ilaalle bifa diimaa kanaan isa agarsiifameerudha. Biyyoonni baha Afrikaa kana daangessanii argaman warra kamidha jechuudha? Kanadha. Sarara kanarraa yoo ilaalle 3dha jechuudha. Isaanis Dimokiraatik Riippubilikii Koongoo, Chaadii fi Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha jechuudha. Biyyoota kibba Afrikaa ta'anii immoo biyyoonni baha Afrikaa daangessan yeroo jennu biyyoota kibba Afrikaa kana keessa ta'anii biyyoota isa magariisa kana yookiin baha Afrikaa kana daangessanidha jechuudha. Isaanis meeqatu jiru? 3dha. Isaanis Zaambiyaa, Maalaawii fi Moozaambiikidha jechuudha. Gabaabumatti kaaba Afrikaan biyyoonni kaaba Afrikaa keessa ta'anii baha Afrikaa daangessan Ijiptii fi Liibiyaadha. Biyyoonni Afrikaa giddugaleessa ta'anii immoo baha Afrikaa daangessan Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha. Kibba Afrikaa ta'anii immoo kan baha Afrikaa daangessan maalla? Zaambiyaa, Maalaawii fi Moozaambiikidha jechuudha. Kanatti gabaabsitanii qabachuu dandeessu. Kan itti aanu argama dhugaa naannoo baha Afrikaa kan jedhudha. Argama dhugaa jechuun maal jechuudha? Kaartaa yookiin giloobii irratti sararoota yaada dagalee fi gadee fayyadamuun argama iddoo yookiin wantoota tokko safara qofaatiin agarsiifamudha jechuudha. Egaa argama birqabaa kan jennu argama birqabaan biyya biraa yookiin naannoo biraa wajjin wal bira qabee kan ibsu yoo ta'u, argamni dhugaa kan jennu kun garuu sararoota yaada dalgeef gadee fayyadama jechuudha. Sararoota yaada dalgeef gadee fayyadamee bakka tokko ibsuu danda'a jechuudha. Argamni naannoo baha Afrikaa dagalee digirii 12 kibba hanga 22.5 digirii kaaba gidduutti kan argamu yoo ta'u, gadeedhaan immoo digirii 22 hanga 52 digirii baha gidduutti argama jechuudha. Naannoo Afrikaa yoo ilaalle lakkoofsa asirratti digiriin kun akkuma agarsiifameeru digirii 22.5 gara kaabaatti digirii 12 immoo kibbatti argama jechuudha. Gadeedhaan immoo digirii 22 bahaatti fi digirii 52 bahaatti argama jechuudha. Akka kanatti daangeffamee argama. Dagaleedhaan digirii 12 dagaleen digirii 12 hanga 22.5 kaaba gidduutti kan argamudha jechuudha. Gadeensaa immoo digirii 22 hanga 52dha. Kana jechuun dagaleensaa 12 digiriitii hanga 22.5 digiriidha yeroo jedhu lakkoofsi kun
asiin 12 kan jedhu kun garanaan jira jechuudha. 11, 19 jedhee garuu asii irraa gadee jiran 12 kun 11, 10, 9, 8 jedhee hanga asiittidha jechuudha. Hanga asiitti dhufa. Garuu baha Afrikaan eessarraa kaatee? Baha Afrikaan 12 irraa kaatee jechuudha. 12 irraa kaatee hanga meeqaatti deemti? Hanga 22.5 kaabaatti jechuudha. Kibbaan 12 digirii 12 jechuudha. Digirii 12 hanga sarara kanaatti jechuudha. Ol siqee 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jedhee hanga meeqaatti? Hanga 22.5tti ol dhufaa jechuudha. Digirii 22.5 gara kaabaatti dhufaa jechuudha. Kibbaa ka'ee kaabatti. Inni kun dagalee isaadha jechuudha. Gadee isaa immoo yeroo ilaallu meeqaa kaasee meeqa jedhaa? 22 bahaa kaasee hanga 52 bahaattidha jechuudha. Kunis 21, 20, 19, 18 jedhee hanga asitti ni dhufa jechuudha. Garuu baha Afrikaa kan jennu kun eessarraa kaatee? Digirii 22 irraa kaatee jechuudha. Karaa bahaa digirii 22 irraa kaatee 23, 24, 25, 26, 27 jettee hanga meeqaatti dhufti? Hanga 52tti jechuudha. Hanga 52tti dhufti. Meeqa irratti dhaabbatti? 52 digirii bahaa irratti dhaabbatti jechuudha. Kana jechuun asitti gabaabsinee yoo ilaalle 22.5 hanga ol gara kaabaattidha jechuudha. Ol gara kaabaatti 22.5 geessi. Kibbaan immoo hanga 12ttidha jechuudha. 12 kaasee hanga 22.5 kaabaaf kibbaanii. Dalgiin ishee immoo 22 digiriidha kaasee hanga meeqaattidha? Qarqaraa kaasee hanga qarqaraattidha jechuudha. Asii kaasee hanga dhufee qarqara kana gahutti 52 jechuudha. Dagalee digirii 12 kibbaa hanga 22.5 kaabaa jechuun mudhii lafaa digirii 0 irraa gara kibbaatti digirii 12 fagaatee argama jechuudha. Kan amma ilaalledha kuni. Kan itti aanu kan ilaallu naannolee baha Afrikaa biroo fi qaamota bishaanii baha Afrikaa daangessan kaartaa irratti agarsiisu kan jedhudha. Afrikaan hawaas dinagdee fi walitti dhiyeenya biyyoonni qaban irratti hundaa'uun naannolee 5tti qoodamti. Isaanis naannoo baha Afrikaa, naannoo dhiha Afrikaa, naannoo kaaba Afrikaa, naannoo kibba Afrikaa, naannoo giddugaleessa Afrikaati. Egaa 5 jennee qoodneerra jechuudha. Jalqaba irratti yeroo jalqabnu naannolee 5tti qoodnee ilaalleerra jechuudha Afrikaadhaani. Baha Afrikaa, kibba Afrikaa, giddugaleessa Afrikaa, dhiha Afrikaa jennee jechuudha. Egaa naannolee tarreeffaman keessaa kan baha Afrikaadhaan daangessu immoo naannolee 3 fi qaamman bishaanii 3dha jechuudha kan baha Afrikaa daangessu. Isaanis asiin kan daangessu galaana diimaa, galoo galaana Edenii fi garba Hindiidha. Asiin kan daangessu immoo giddugaleessa Afrikaa, kaaba Afrikaa fi kibba Afrikaadha jechuudha. Naannolee Afrikaa kana kan daangessanii. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu. Egaa qaama bishaaniitiin qaaman bishaanii 3tu daangessee jiru jechuudha. Garba guddaa Hindii, galoo galaana Edenii fi galaana diimaa yoo ta'u, kaartaa Afrikaarraa immoo kaaba Afrikaa, kibba Afrikaa fi giddugaleessa Afrikaatu daangessee argama jechuudha. Kan itti aanu kallattii biyyoonni Afrikaa ittiin argamanidha. Baha Afrikaa keessatti biyyoonni Eertiriyaa fi Sudaan gara kaabaatti, Jibuutii fi Soomaaliyaan gara bahaattii fi Sudaan kibbaa gara dhihaatti yoo argaman. Egaa kaartaa kanarratti yoo ilaaltan Eertiraa fi Sudaan gara kaabaatti yeroo jiru Eertiraa fi Sudaan, Eertiraan kanadha, Sudaanna. Kaabni asiinidha. Kibba kan jennu immoo kara jalaadha. Kaabni irra keessa, kibbi gara jalaadha. Bahaa jechuun immoo gara harka mirgaa kanattidha. Dhiha jechuun immoo gara harka bitaa kanattidha jechuudha. Kanaafiyyuu Sudaanii fi Eertiraan gara kaabaatti argamu. Jibuutii fi Soomaaliyaan immoo gara bahaatti jechuudha. Jibuutiin eessa jirti? Asidha. Jibuutiin kunii fi Soomaaliyaan Itoophiyaarraa gara maalitti argamu jechuudha? Gara harka mirgaa yookiin gara bahaatti argamu jechuudha. Sudaan kibbaa immoo gara dhihaatti argamti. Sudaan kibbaa isheen jennu kun bifa keelloo kanaan kan argamtudha. Itoophiyaan as yoo taatu gara kibbaatti argamti jechuudha Sudaan kibbaan kuni. Kan itti aanu
Ugaandaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Burundii fi Taanzaanii immoo kallattii kibbaatti argamu jechuudha. Warri jalaa kun Taanzaanii yoo ilaalle, Keeniyaa, Ugaandaa, Somaaliyaa yoo ilaalle warri kun hundi isaanii gara jalaatti argamu jechuudha. Itoophiyaa jalatti argamu hundi isaanii Itoophiyaa. Kara jalaa kana immoo maal jenne? Kibba jechuudha. Kanaafuu warri kun kibbatti argamu jechuudha. Itoophiyaan immoo birqabaan yoo ilaalamu biyyoota baha Afrikaatiif giddu galeessatti argamti jechuudha. Biyyoota baha Afrikaa kan bifa adda addaa kanaan agarsiifamaniiru kun biyyoonni baha Afrikaa kun Itoophiyaatiin marsanii argamu jechuudha. Itti naanna'anii kallattii hundaan itti marsanii argamu. Itoophiyaan immoo gidduutti argamti jechuudha. Kaartaa biyyoota baha Afrikaa fakkii kanadha. Gama birootiin biyyoota baha Afrikaa keessa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutiin biyyoota gaanfa Afrikaati jechuudha. Biyyoota gaanfa Afrikaa kan jennu warra kamidha? Itoophiyaa, Somaalii, Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliidha jechuudha. Itoophiyaan kunoti Jibuutii fi Somaalii kan jennu kun gaanfa Itoophiyaa jedhamu. Gaanfa Afrikaa jedhamu jechuudha warri kun. Gaanfa Itoophiyaa Afrikaa jedhamu jechuudha. Gara qarqaraatti kan gara akka bifa gaafaa qabatanii ba'aniiru kun Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliidha jechuudha. Akkasumas Ugaandaa, Ruwaandaa, Burundii fi ollaan naannoo giddugaleessa Afrikaatti argamu jechuudha. Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundiin ollaa naannoo giddugaleessaadha jechuudha. Ugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii kan jennu Ugaandaan kunooti, Ruwaandaa fi Burundiin warra kanadha jechuudha. Giddugaleessa Afrikaatti argamu isaan. Kanarraa kanumaan dhaabnaa kutaa itti aanu hanga waliin ilaalutti chaanalii kana hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee bira geessisaa. Chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e like gochuu hin dagatinaa. Yaada keessaniif koomentii irratti akka nuuf barreessitan isin gaafannaa. Galatooma.